Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaatanuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kanaa kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eeguu kan nu tuksu arras immoo isaatti kanatti qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf kan walitti nu qabe maqaan isaa qulqulluun afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf qulqulloota harmoolii keenyaa akkasumas uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatanuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun amma ammaatti boqonnaa lammaffaa eegallee akka jirru ni yaadattu. Boqonnaa lammaffaa keessaa egaa kutaawwan darban keessatti mata dureewwan adda addaa ilaaluun keenya ni beekama. Keessumattuu kan jalqabaa seerota waaqayyoo kan jedhu waaqayyoo seera maaliif akka inni nuuf laate seerri nuumaaf akka kenname nuuf faayidaa keenyaaf jecha akka inni nuuf laate adda baasnee ilaallee turre. Kutaa kanaan lammaffatti kanaan immoo abboommiiwwan kurnan kakuu moofaa keessatti seera boqonnaa 20tti kanneen argannu jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya dursee karaa Musee addunyaadhaaf kan laate abboommiiwwan kurnan tokko tokkoon ilaallee kutaa darbe keessatti abboommii xumuraa hiriyyaa kee akka lubbuu keetti akka mataa keetti jaalladhu kan jedhu barannee akka dhaabbanne ni yaadattu. Egaan barumsa keenya guyyaa har'aarraa eegalee akka fedha waaqayyootti gara fuulduraatti sagantaa qabaannuun immoo gara kakuu haaraatti dhufuudhaan lallaba tulluu fi seerota wangeelaa warreen biroo kanneen jedhamaniin barumsa kana kan eegalluudha kan ta'u. Mata duree kanaan egaa mata dureewwan xixiqqoo adda addaa kan ilaalu ta'a. Kan jalqabaa seerota wangeelaa ja'an ni baranna. Kan itti aanu immoo keeyyata qajeeltotaa kanneen jedhaman ni baranna. Itti aansinees immoo firiiwwan hafuuraa ni ilaallaa jechuudha. Egaan amma yeroon keenya nu fayyadamutti kanaan kan barannu yoo ta'u guyyaa har'aa kan eegallu seerota wangeelaa ja'an kanneen jedhaman eegallaa jechuudha. Seerota wangeelaa ja'an eegallaa. Egaan seeronni wangeelaa ja'an kun dursee waaqayyo gooftaan keenya abboommii kakuu moofaa keessatti abboommiiwwan kurnan akka inni kenne isaan kana baranneerra. Lammaffaadhaaf immoo gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti fayyina addunyaadhaaf jedhee foon keenya uffatee yeroo dhufetti lallaba isaa tulluu jedhamuudhaan kitaabni qulqulluun kan kaasu wangeela Maatewos boqonnaa 5 hanga 8 irratti kan jiru keessaa kutaawwan jalqabaa boqonnaa 5ffaa keessaa naannoo boqonnaa 5 lakkoofsa 20ffaa irraa kaasee kan argannu seerota wangeelaa ja'an kanatu jiru jechuudha. Egaan gooftaan keenya kitaaba qulqulluu keessumattuu wangeela Maatewos boqonnaa 4ffaa irraa kaanee 5ffaa irratti kaanee gaafa dhufnu boqonnaa 4ffaa irratti dursee boqonnaa 3ffaa keessatti maal dubbata cuubamuu isaanii nu barsiisa. Darbee immoo boqonnaa 4ffaa irratti xoomuu isaa nu barsiisa gara gadaamii galee jechuudha. Erga sanaati immoo diiyaabiloosiin qoramuu isaa diiyaabiloosiin mo'achuu isaa nutti barsiisa. Kana booda boqonnaa 5ffaatti yeroo dhufu barsiisuu eegale. Barsiisuu gaafa eegalu lallaba tulluu kan jedhames gooftaan keenya tulluu irra taa'ee barsiisuu isaa. Tulluu gaafa jedhamu tulluu guddaa osoo hin taane barsiisaan ol ka'ee akka mul'atutti barataan immoo gajjallaa taa'ee akka mul'atutti akka toluudhaaf xiqqoo kaf jedhee ol jedhee bakka taa'e jechuudha. Barumsa kanaa dhagaa gooftaan keenya warreen guyyaa har'aadhaa kaanee barachuudhaaf jirru kan barsiise jechuudha. Seerota wangeelaa ja'an yommuu jennu kallattiimaan kitaaba qulqulluu boqonnaa 5 wangeela Maatewos boqonnaa 5
lakkoofsa 20 irraa kaasnee lakkoofsa 21ffaa erga kanaa booda kan argannudha jechuudha. Ja'an isaanii tarreeffamanii ni jiru. Kan jalqabaa obboleessa kee irratti hin dheekkamiin jedha. Obboleessa kee irratti hin dheekkamiin. Kan lammaffaa immoo gara dubartii hin ilaaliin, laphee keettis hin ejjiin. Kan sadaffaa haadha manaa kee sababa ejjaa malee hin hiikiin. Afuraffaa gonkuman kakatiin. Shanaffaa immoo hamminaan hin deebisiin. Fi kan dhufaa kan jahaffaa yookiin immoo kan dhumaan diina kee jaalladhu kan jedhu isaan kana jaadha seerota wangeelaa kanneen jedhaman jechuudha. Tarii seerota wangeelaa yeroo jennuudhaa fi jechoota wangeelaa ja'an gaafa jennu bakka tokkotti akka wal jalaa nun dhooniidhaaf jechoota wangeelaa kanneen jedhaman kutaama kanaan gara fuulduraatti kan ilaallu yommuu ta'u isaan wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 dhaamanii kanneen jedhanidha. Beela'eennaan nan nyaachisnee, dheebonnaan nan obaasnee, daaree nan baasnee, hidhamee dhuftee nan gaafannee kana kanneen jedhaman isaan seerota wangeelaa osoo hin taane jechoota wangeelaa jedhamu gara fuulduraattidha. Isaan kanas kan ilaallu. Egaa narra kan barannu isaan kanadha jechuudha. Guyyaa irraadhaaf amma saatiin keenya nu fayyame as keessaatu barannee kutaattaa nutis immoo deebinee kan itti dhufnudha kan ta'u jechuudha. Seensa isaa keessatti yeroo ilaallu egaa seeronni kun eenyuuf kennaman kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Keessumattuu amma bakka tarreessine kanatti maal agarra saala dhiiraa qofaadhaaf akka kennametti akkasumas immoo gareewwan murtaa'u qofaaf akka kennametti namoonni tokko yaaduu danda'u. Kanaafuu abboommiin kun eenyuuf kenname kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Abboommiin kun kan kenname eenyuufidha? Sanyii namaa kan ta'e akkasumas immoo saala adda kan hin baasne saala dhiiraa akkasumas saala dhalaa saala lamaaniif dhiiraaf durbaaf kan kennamedha jechuudha. Kanas immoo raawwachuu kan qabu kanumadha jechuudha. Namoota kanadha jechuudha. Guyyaa irraa kiristaanummaa keessa kanneen jirru nuuf kan kennamedha. Darbaniis immoo gara kiristaanaatti waliin dhufaniidhaafis immoo akkuma kanaadha jechuudha. Waaqayyo dursee oriitii kan jennu seera Musee jechuudha. Seera Museedhaan seerota baay'ee kenneera. Seeronni sun kanneen barannes abboommiiwwan kurnan ni jiru akkasumas immoo isatti dabalataadhaan abboommonni biraas immoo ni jiraatu. Egaan seeronni kun isaan bara sanaa isaa ta'anii kanneen oriitii isaa ta'anii akkasumas kanneen seerota wangeelaa kanaa ta'an lamaan isaanii maal jedhamu? Seerota Waaqayyoo jedhamuudhaan beekamu. Seerota eenyu? Seerota Waaqayyoo. Kanaafuu namni seera kana keessaa tokko ishee kan cabsu akkasumas immoo namni biraan akka cabsuudhaaf isheen kun hin barbaachistu. Abboommiin kun shaarameera. Sanbata kabajuun kakuu haaraatti afeera kana booda hin barbaachisu. Hin ejjiin kan jedhame hin hatiin kan jedhame afeera akka barbaadde jiraadhu hin hawwiin kan jedhame afeera akka barbaadde jiraadhu jechuudhaan kanneen dubbatan yoo jiraatan isaan kun dhuguma mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqoo akka isaan jedhaman gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti wangeela kanarratti dubbatee ni arganna. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:9 dhuguma dursee seerota warreen duraa balleessuudhaaf akka hin dhufne seera Musee balleessuudhaaf akka hin dhufne seerota raajota akka balleessuudhaaf akka hin dhufne erga dubbatee booda isaan kanallee akka badaniidhaaf namni barsiisu yoo jiraate mataa isaatti tokko ishee immoo yoo cabse dhuguma mootummaa Waaqayyootti isa xiqqaa jedhama hin argatu jechuudha. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo adabbii kan xumuraa jechuudha. Kanaafuu seeronni kun kan eeguudha kan Waaqayyoo waan ta'aniidhaaf lamaan isaanii kabajamuu eegamuun irra jiraatu jechuudha. Yeroo tokko immoo namoonni baay'een wal faalleessachuudhaan kan isaan hin galchine keessa kanneen galan ni jiru. Isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kiristaanummaa keessa osoo hin taa'in mana amantaa keenya osoo hin beekin kitaabni qulqulluun keenya maal akka ta'e osoo hin beekin maalitti amantu? Kitaabni kakuu moofaa akkas jedha kan kakuu haaraa akkas jedha wal faalleessachuudhaan ni kaasu. Kun garuu gonkumaa sobadha. Kitaabni qulqulluun keenya waliin faalleessu maalummaa isaa wallaaluu irraa malee tokkodha jechuudha yaadni isaa jalqabaa kaasee maxxummaatti gaafa laallu tokkodha. Garuu seerri yeroo kennamu dandeettii namaa wajjirraan kan deemudha. Guyyaa har'aa mucaareefu waggaa 3 waggaa 4 yookiin kutaa tokko seenteen seerota biyya lafaa keessa kanneen jiran kanneen gurguddoo lubbuun ajjeesin kan hambataasin jechuudhaan itti lallabamu yookiin seerri kun isheetiin kennamu. Guddachaa gaafa deemanidha. Namoonni garma foonii keenyaa gaafa laalluyyuu guddachaa gaafa deemnu seeronni mootummaas akkuma kan wajjiraan guddachaa deemu xumura irratti immoo seerri inni sirriin inni kan mootummaan kan biyyaa hunduma keenyatti murteessaa jechuudha. Amma sanaatti garuu ijoollummaa keessa hojjetan seera sana jalatti buluu dhiisuun ni danda'ama. Maaliif hin beeknu waan ta'eedhaaf dandeettiin keenya sanaaf waan hin geenyeef jechuudha.
Kun karaa hafuuraas akkuma kanaadha. Kakuu moofaa keessattii fi kakuu haaraa keessatti addaa addummaa maaliitu jira kan jedhudha inni guddaan. Kakuu moofaa keessatti Addaam abbaan keenyaaf Hewaan harmeen keenya sababa cubbuu isaaniidhaaf mucummaa Sillaasee erga dhabanii booda mucummaa Sillaasee cubbuu raawwataniin kennaawwan baay'ee isaan irraa fudhatameera. Kan jalqabaa mucummaa Waaqayyoo dhaban. Mucummaa Waaqayyoo dhaban jechuun hafuurri Waaqayyoo keessa isaaniitti bahe jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo keessa namaatti bahe jechuun gargaarsi hafuura qulqulluu nama wajjiraan hin jiru jechuudha. Namni akkasii baay'ee dadhabaadha. Hafuurri qulqulluu nama wajjiraan jiru taanaan diiyaabiloos mucaa isaa taasifachuudhaan namni al tokkotti mucaa nama tokko ta'uu danda'a. Mucaa qaama tokko jechuudha. Yookiin mucummaa Sillaasee qabaata yookiin immoo mucummaa diiyaabiloos qabaata. Mucummaan Waaqayyoo yeroo isaan irraa fudhatamu ijoollee diiyaabiloos ta'uudhaan garbummaa diiyaabiloos jalatti waggoota 5,500 bitamaa akka turan ni beekna hundi keenyayyuu. Kanaafuu yeroo sanatti hafuurri qulqulluun gargaarsi Waaqayyoo keessa waan tan jirreedhaaf namoonni kun abboommii isaaniif kennamu mataa isaaniidhaan qofa danda'an qofa raawwachuu kan danda'an gargaarsi Waaqayyoo isaan hojjetaan jiru jechuudha. Kanaaf abboommiiwwan kennaman baay'oolii isaanii yoo ilaalle gurguddoo yookiin immoo cimoo kanneen jedhaman akka kanaatti miti kan raawwataman gonka kan ta'an osoo hin taane akkasitti fooniif qofa kan ilaalaman ta'aniitu ni mul'atu jechuudha. Akkuma kanaas immoo dandeettiin beekumsaallee yoo ilaalle akkuma kana baay'eetti cimaadha. Diiyaabiloos qormaataan isaan akka guyyaarraa kana miti guyyaarraa kana mucummaa Waaqayyoo ni qabaannaa hafuurri qulqulluun keessa keenya ni jira dabarree cubbuudhaan yoo kufnellee maaliin ka'uu dandeenya gaabbiidhaan ka'uu dandeenya. Kanneen kun hundumtuu gargaarsi Waaqayyoo walumaa galatti kakuu haaraa keessatti gara fuulduraatti kan ilaallu wantoonni baay'ee waanta jiraniidhaaf isaan kana duukarra yeroo wal bira qabamee ilaalu kakuu moofaa keessatti kanneen turan abboonni keenya qormaata guddaa qabu dandeettiin isaanii akka guyyaarraa kana miti. Kanaafidha seerotuma kana yeroo ilaallee Waaqayyoo seera kana kan kenne calliseetuma kana raawwatan jechuu osoo hin taane adabbii isaadhaan itti fuudhaan maaliif adabbii sana sodaachuudhaan sossobuudhaan akka isaan raawwatan jechuudha. In ajjeesin ija baasin yoo ija kana baaste akkuma kanaas immoo iji namicha haa ba'u. Lubbuu kan baase lubbuun isaas haa ba'u. Bakka ijaa iji haa ba'u. Bakka gurraa gurraa deebi'u jechuudhaan yeroo kennamu namoonni seera kana osoo kabajeellee maal jedhantu kabaju ishee kana sodaachuun jechuudha. Yoo ija baasan iji isaanii akka hin baaneedhaaf ishee sodaachuudhaan kabaju malee amma kanatti gargaarsi Waaqayyoo hafuurri qulqulluu waanta keessa hin jirreedhaaf seeronni sun kan raawwataman miti jechuudha. Darbees immoo kakuu moofaa kakuu haaraadhaaf agarsiistuudha yookiin diizaayinii jechuudha waan tokko jechuudha. Gara haaraatti gara kakuu haaraatti yommuu dhufnu wantoonni akkasii gara fuulduraatti ni dhufu jechuudhaan kan agarsiistu jechuudha. Fakkeenyaaf nama mana ijaaru yoo fudhanne namni mana ijaaru tokko jalqaba diizaayinii manaa kaayetu mana ijaaru halluu akka kanaa qabaataa gola kana qabaataa dheerina kanaa qabaataa bareedina ammasii qabaataa kana qabaatachuudhaan jalqaba lafa kaa'a. Kana booda yeroo ijaaru immoo ni mul'ata jechuudha manni sun. Kunis akkuma kanaati. Kakuun moofaa maal agarsiisaa? Diizaayinii agarsiisa. Kan maali? Kakuun haaraan ni dhufu kana fakkaatti kan jedhu agarsiisa jechuudha malee kan raawwatamee kenname kan sirriimatti mootummaa Waaqayyootti nama galchuu kan danda'u darbees immoo guutummaatti kan guutame miti jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya maal jedhe? Ani wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:17 yommuu dubbisnu dhuguman siin jedha ani seera raajotaa balleessuudhaaf yookiin hambisuudhaaf hin dhufne maal taasisuun dhufe raawwachuudhaaf hin dhufedha. Raawwachuudhaaf kan jedhame kun akka kanaatti agarsiisa. Kakuu moofaa keessa kan dure asitti raawwatame gonka kanaan mootummaa Waaqayyoo kan ittiin galuu dandeenyu ta'etu nuuf kenname jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kakuun haaraa kakuun moofaa agarsiistuu yookiin diizaayinii kan kakuu haaraa ta'uudhaan beekamte jechuudha. Seeronni kun egaa warreen kakuu moofaa kun amma kanaatti Waaqayyo wajjirraan namoonni walitti dhufeenya waan tan qabaanneedhaaf hafuurri Waaqayyo nama keessaa waan tan jireedhaaf seerri isaanii kunillee akkuma kanatti akka kakuu haaraa kanatti kan guutame miti jechuudha. Kan raawwatame miti jechuudha. Guyyaa har'aa garuu mataamti keenya nuti jechuudha maalla mana qulqullummaa Waaqayyooti. Foon keenya jechuudha. Cuubbaadhaan Waaqayyo abbaa keenya irraati yeroo dhalannu hafuurri qulqulluun nu keessa buleera. Hafuurri qulqulluun nu keessa bule jechuun bultoo Waaqayyoo taane jechuudha. Bultoo Waaqayyoo taane jechuun immoo qaamni keenya kun mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e jechuudha. Iji keenya, funyaan keenya, lapheen keenya, yaanni keenya hundumtu kan Waaqayyoo ta'e jechuudha. Nuti qaama Kiristoos taanedha jechuudha. Kanaaf immoo qaama kana irratti ejja qofaa miti.
ejja qaamaani namoonni wal qunnamtii saalaa taasisan qofa osoo hin taane lapheen namaa qulqullaa'uu qaba maalirraa hawwii ejjaarraa nama ajjeesuu qofaa miti maalirraa qulqullaa'uu qaba nama arrabsuurraa waa namatti dheekkamuurraa nama hamachuurraa qulqullaa'uu qaba jechuudha akkuma kanaas immoo warreen isa jaallatan qofa jaallachuu kan qabu osoo hin taane diina isaa dabalee jaallachuu qaba maaliif mana qulqullummaa waaqayyo waan ta'eedhaaf kun immoo qaama Kiristoos taaneerra Kiristoos immoo maallaa kunoo kan inni bokkaa roobsoonyuufidha warreen isatti amanan qofaaf miti guutummaadhaaf warreen isatti hin amanne hundumtu kan saadha kan nyaataa jaatan kanaafuu kakuun haaraa kakuu moofaarraa kanaan addummaa wanta qabaattuudhaaf seeronni kunillee raawwataman jechuudha dursee hin ajjeesin jechuudhaan seera boqonnaa 20tti dursinee kan agarsiisne kan baranne asitti immoo maal ta'e lakkii hin ajjeesin kan jedhu gooftaan keenya maal jedhe hin ajjeesin kan jedhame dursee namootaaf lubbuun baasinaa hin ajjeesinaa akka jedhame ni beektu ani garuu isiniinan jedha obboleessa isaatti kan dheekkamu kunis adabbiin isaaf ta'a arrabsoo kan arrabsus adabbiin isaaf ta'achuudhaan dubbate kanaafuu kakuu haaraatti adda addummaa akkasii ni qabaata jechuudha arrabsoon illee namatti dheekkamuun illee amma nama ajjeesutti akka ilaalamuchaadha darbees ejjisa akkuma kanaati laphee keessatti yaaduun amma ejjaatti akka lakkaa'amutti kana waan ta'eef kakuu haaraatti ni raawwatamee jedhama malee kanneen kakuu moofaa hafanii kakuun haaraan kan biraa dhufe jechuu keenya miti jechuudha gooftaan keenyas immoo raawwachuudhaaf dhufe jechuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 kan dubbifannu isuma kanadha kan ibsu jechuudha kanaafuu seensa isaa amma kana yoo jenne kutaattaan irraa jalqabne immoo seerota kana tokko tokkoon ilaaluuttidha kan dabarru kan jalqabaa obboleessa kee irratti hin dheekkamin kan jedhu irraa ta'u kan eegalluudha kan ta'u guyyaa har'aadhaaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof